baay'ee xiqqaatan. Ammaan booda galma akkanaatti walitti sin qabuudhaaf hin dhufnu. Isteediyeemiin tokko dhumaa jira, achitti walitti sin qabna. Akka dachaa 10 dachaa 100 taatan kan hojjechuu qabdan isinuma. Kabajamoo Injiinar Taakkalee Uumaa kantiibaa magaalaa keenya, maali dogoggora qabamoo? Kabajamtoota qeerroo fi qarreewwan keenya, gootota sabaa hawwii waggaa dheeraa aarsaa lubbuu qaalii kaffaltaniin fedhii fi hawwii uummata Oromoo mirkaneessitan qeerroowwan gootota keenya baga bara kana geenye baga asitti ol agarra. Uummanni Oromoo aarsaa hedduu kaffale. Jaarraa tokkoof walakkaa bu'aa bayii hedduu keessa darbe. Injifannoo har'a argate kana bira ga'uudhaaf dhaloota 3-4 darbe. Qaamatti dhabne, dhalatti dhabne, dhalootatti dhabne, dhiigaaf lubbuu keenyaan injifannoo kana arganne. Qeerroo dhaloota bara kanaatu injifannoo kana fide. Baga injifattan, baga as geessan. Iccitiin injifatamuu keenya kaleessaa tokkummaa dhabuudha. Iccitiin injifachuu keenya har'aa tokkummaa ijaaruu keenya. Diinni hawwii biraan qabu, tarsiimoo addaan qabu har'as. Tarsiimoon isaa halkanii guyyaa hojjechaa jiru akkaataa tokkummaa Oromootti diiguudha. Tokkummaan Oromoo dhaabaa ol ta'eera, nama dhuunfaadhaa ol ta'eera, amantaa fi gosaa ol ta'ee jira. Eenyumtuu ammaan booda tokkummaa Oromoo diiguu hin danda'u. Ergaan har'a diinota keenyaafis firoota keenyaafis galma kanaa handhuura Oromoo irraa dabarsuu fi barbaannu tokkummaan Oromoo duubatti deebi'uu hin danda'u, diigamuu hin danda'u. Abadan tokkummaan Oromoo hin diigamu. Qeerroowwanii fi qarreewwan kaleessa kufan dhiigni isaanii Oromiyaa guutuu keessa jiru, lafeen isaanii caccabe. Akaakilee fi abaabileewwan keenyootu kan hawwanii darban har'a samii irraa gadi ta'anii injifannoo irra geenye kanannaa asii gadee ilaalan gammachuu akkamii keessa akka jiran shakkii tokko iyyuu hin qabu. Imaanaa qabsaa'ota keenyaa, imaanaa jaalleewwan keenya kufanii, imaanaa bilisummaa walqixxummaa uummata Oromootiif jecha jaalleewwan keenya darbanii dhaloonni kun harka isaarra jira. Ammaan booda waan hawwinu hin jiru, wanti gaafannu hin jiru. Ammaan booda waan Oromoodhaaf ta'uu qabu hunda gochuu qofa ergamni dhaloota kanaa. Bakka waa hundi itti deebi'u nu harka jira. Wanta si'achi gaafannu hin jiru. Ergamni dhaloota kanaa waan ta'uu qabu hunda gochuudha. Isas immoo gochaan dhaloonni kun waggaa tokkoon darbe kana keessatti agarsiisaa jira. Kun cimee itti fufa. qeerroo fi qarreewwan keenya akaakilee fi abaabileen keenya
gaafa diinni isa cabsu sii ba'ee biyyaa sii ba'ee yoo mujjaan ollaa sii ta'ee yoo jaldeessi daboo sii ba'ee jedheet cabee ba'e. Oromoon kaleessa amma jaldeessaa iddoo dhabe, amma mujjaa ollaa ta'uu dadhabe. Kana keessa darbee tas ga'e Oromoon. Mujjaa fi jaldeessaaf bakka kennamuu qabu dhabuudhaan miidhaa nurra kee keessa dabarree tas geenyu. Ammaan booda qoosaan tokko iyyuu hin jiru. Halkanii guyyaa hojjennee halkanii guyyaa hojjennee tokkummaa keenya eegnee gaaffii bara dheeraa ummanni keenya qabu injifannoo waggaa tokkoof walakkaa qeerroof qarreen keenya godheen waggaa tokkoof walakkaa kana keessatti injifannoowwan hedduu argannee jirra. Injifannoowwan hedduu immoo fuuldura keenya jiru. Injifannoowwan saniif halkanii guyyaa harka wal qabannee hojjechuu qabna. Injifannoon ummata keenya waan hedduudha. Har'a waan salphaa nutti fakkaatu. Kaleessa afaan mana hidhaa, kaleessa baanii galuun, kaleessa hojjetanii jiraachuun namni eenyummaa isaa dhoksee mataan isaa gadi cabee boqoo isaa gadi jedhee jiraachaa ture. Kana keessa dabarree as geenye waan irra geenye kana waan nu harka jiru kunuunfachuun rakkoo jiruu fi hanqina jiru immoo ilaafilaamedhaan hiikaa deemuun ergama dhaloota kanaati. Dhaloonni kun dogoggora kamiinuu injifannoo isaa harka jiru kana of harkaa baasee jennaan warra kaleessa adda isaaniin snaayiperiidhaaf kennanii dhuman sun gaafa asii duunee isaan bira deemnu waan deebisuuf hin qabnu, waan itti himnu hin qabnu. Isaanitti waan himnu qabaachuudhaaf halkanii guyyaa hojjechuu qabna. Oromiyaa badhaate, Finfinnee badhaate, eenyummaa fi duudhaan keenya keessatti dagaage. Waan nu fakkaatu keessatti calaqqisu uumuudhaaf halkanii guyyaa hojjechuu qabna. Oromoon mootummaan naannoo Oromiyaa badhaatee uumuudhaaf biyya hawwinu ijaaruudhaaf duudhaa Oromummaatti akka deebinu waa hundaan dorgomaa akka taanu halkanii guyyaa akka hojjennu qulqullummaadhaan akka deemnu waliif akka tumsinu labsii baasee jira. Labsii kanaan namni hundumtuu bakka jirutti tokkummaa isaa eegee waliif tumsee halkanii guyyaa hojjetee akkuma kaleessa biqiltuu dhaabuudhaan dorgomaa ta'uu keenya addunyaatti agarsiisne boqonnaawwan qabsoo taanan keessattis biyya kana keessatti mitaan dorgomnu nuyi gaafa Afrikaadhaan mitaan dorgomnu addunyaadhaan dorgomna. Waan addunyaa faana wal qixxeessu bira ga'uudhaaf halkanii guyyaa hojjechuutu nurra jiraata. Irreecha bara kanaa karaa adda ta'een tokkummaa keenya karaatti calaqqisiisnuun jaalala, dhiifama ummatoota sabaaf sablammoota cunqurfamoota biyya kanaa hammannee fuulduratti deemu keenya karaa deebisneetti mirkaneessinuun akkuma kaleessa qabsoo keessatti naamusaan